abbaan ilma ofii sirbi ilma san keessaa immoo ilma kee qaba ka ga'uun beeytaati. Sirba kana yeroo durumarra istiidiyoo seenu hagana deema jedhee yaadne malee akka inni sadarkaa guddaa deemuun beeka. Sababnis amma sirboonni jiran wal fafakkaatoodha yookiin riitimii tokko ta'uu danda'anii gurri uummataa immoo waan haaraa barbaada. Aadaan Oromoo kun guddinaalee akkuma baay'inaa fi baay'ina uummataatii fi bal'ina lafaa qabutti aadaa baay'ee qaba. Waan haaraa yoo fidde waan dhama qabu walaloo isaa yeedaloon isaa yeroo bareedaa ta'e uummata biratti fudhataman argata. Isa san ta'uuf garuu baasii guddaa si baasisiisa. Ani waan ammatti jetteef kiliippii isaa argiteerta piroodakshinii 3 waraabee waan kwaalitii qabu. Isa kanaaf miliyoona 1.2 itti baase. Gaafa kana baasu uummanni kiyya nan gatu waan bareeda dalagaa uummannis dhaggeeffachuu baatu seenaaf dhaloota dhufuuf hin ta'a jedheetiin hin dalage. Kanaafuu immoo nuti wallistoonni uummanni waan bareedaa dalagnee yeroo uummanni akkanatti nu simatu hojii lammataatiif nu kakkaasaa jechuudha. Walleewwan kee ka siyaasaa, ka warraaqsaa, kanii jaalalaa, kan seenaa hedduu sirbiteerta. Mee sirba walloo sana nu yaadachiisme. Haa ta'u tola. Nindeemaa walloo kaa'een deema gara walloo. Nindeemaa walloo kaa'een deema gara walloo. Magaalkoo yaadeera dammee magaaloo. Nindeemaa walloo. Baay'ee galatoom. Sagaleen kee akkuma kan istuudiyootti jira. Baay'ee ulfaadhu nu yaadachiisuu keetiifi. Nindeemaa walloo kaa'een deema gara walloo.